Dakar papuun kamne feena aduu dhokkee korsu eegna erga caamee lafti kooree callaan tollaan biyyi kooree. Karma biraatiin kan laaluu dandeenyu jaarsummaa fi gumaa waan jedhu waliin ni ilaalla. Mee uummanni Oromoo jaarsummaa fi gumaatti akkamiin dhimma bahaa ture, akkamiin dhimma bahaa jira? Amma akkuma beeknu jaarsummaan durnu ijoollee taane namoonni yoo wal dhaban gara mana murtiin deemanii gaaddisa jala ta'aniituma waan hamtus waan baddus hin araarsu. Ilmi namaa lafa kanarra gaafa jiraatu walitti bu'iinsi uumama. Magraan ta'uu danda'a, malkaa irratti, obaa irratti ta'uu danda'a, daangaa irratti ta'uu danda'a. Sababoota garaagaraatiin erga lafa kanarra lubbuun jiraatte walitti bu'iinsi uumama. Gaafa uumamu immoo ilaaf ilaameen gaaddisa jala taa'ee rakkoo san furataa jechaadha. Amma immoo namoonni akka ammayyaa ta'aniiti gara mana murtii idilee kana deemaa turanii yeroo muraasan asitti immoo manni murtii aadaa hundaa'ee waa hedduu falaa jira magaalaa kanatti. Kanaaf mootummaan illee gahee leencaa keessaa qaba waan ta'eef keessumaa kabajamoon pirezidaantiin keenya itti cinqamanii hirriibatti dhabanii uummata isaaniitiif yeroo qaban irraa manni murtii aadaa kun akka hundaa'ee uummata keenya akka itti tajaajilamu akka baasiif waliin saaxille shoora guddaa taphata waan ta'eef asumaan galata guddaan qabaaf. Ayyee ulfaadhaadha. Gama jaarsummaatiin yoo walitti deebine mee jaarsummaa maali jennee hiikuu dandeenya? Jaarsummaan namoonni lama wal dhabanii rakkoo isaanii san sirritti hubatanii itti gadi cichanii ilaalanii akkasitti araarsuudhaan jaarsummaan namoonni lama kan walitti bu'e yookaan gosaan ta'uu danda'a, naannoon ta'uu danda'a, namoota dhuunfaa lama ta'uu danda'a, maatiin ta'uu danda'a. Kanaaf jaarsummaan bitaa mirga ilaalanii namoota walitti bu'an san araarsanii gara araaratti fiduudha jechaadha. Tole jaarsummaan mee dhimmoota amma akka haftan kana kan xumuruudha akka natti naa kaftanitti fakkeenyaaf wanta jaarsummaa gidduutti fakkeenya lubbuu baasuu danda'a namni tokko osoo hin beekini namni jaalatee miti kan walitti bu'u warreen kana hoo xumuruu ni danda'a waan akkamitti immoo xumuruu danda'a la? Ni danda'a. Keessumaa'uu jaarsoleen filataniiti miti kan dubbii ilaalan. Waan heddus waan hamtus waan yartus yaa dubbii ta'ee yartuun hin jiru waan xiqqallee jechuu kiyyaan akka dhirsaaf niitii gidduutti wanti tokko gale isallee ilaalanii nu furu. Kan akka gumaa immoo dhumarra maalitti yaamu abbaa halangee fakkeenyaaf abbaa gadaa kan ta'e sirnuma gadaa keessaa'u abbaan seeraa hin jira isatti yaamanii dhumarra halangee saniin araarsanii kan gumaa nyaatu gumaa nyaachisanii akkasitti waadaa galchan akka isaan lammata walitti hin deebine halangeedhaan waadaa galchanii jechaadha. Amma yeroo ammaa kana yoo ilaallu magaalota keessattis egaa jaarsummaan dhimma walitti bu'insaa qofa miti kan raawwatu akka amma ilaalaa jirru jaarsummaa jedhamee yeroo itti namni tokko gaafa dubara ofii heerumsiifatu gaafa ilma ofii yookaan fuusifatu jaarsummaa wayii waan deddeemutu jira. Kun amma gara magaalattis dhufee dur yoo dhageenyu yoo arginullee gara baadiyyaatti magaalatti dhufee waan kun shaakalamaati jira. Kun aadaan kun baratamuun isaa maal bu'aa qaba faayidaa maalii fida? Waaqnaa ulfaatuun jedha. Yeroo gara yerootti magaalli Adaamaatun dur waan taate sirriitti beekna uffatuma aadaa uffatanii keessa deemanuu baay'ee rakkisaa ture. Yeroo ammaatti garuu sabumti biraatillee intala xiyya kennuuf hin taanu bira dhaabbadhaa jedhee anuu iddoo lama sadiitti kanan dhaabbadhee jira. Aadatu deebi'e. Aadaa isa durii santu nu deebi'e. Kanaaf amma manumti murtii aadaa kun ummata furu ummata araarsu kan miidhame kiisee walitti araarsuun alatti sirna duudhaa keenyallee iddootti deebisa jedheen yaada. Meeqa aadaan kun akka deebi'edha akka naa kaaftanitti kaleessa magaalli Adaamaa fa'aa fakkeenyaaf maal akka turte kaasuuf yaaltaniitii jirtu har'a wayyaa aadaa uffannee gaafa akkasitti keessa deemnu afaan keenya illee haasa'uun hanarraaf kaleessa wal bira qabne garaagarummaa guddaa akka qabudha kan naa kaaftanii gama biraatiin sabaaf sallammii danuutu magaala keessa jiraata sabni sun akkasitti baratee aadaa kana baratee itti deemuunsa guddina aadaa kanaatiif gara fuulduraatti bu'aa akkamii agarsiisa la? Egaa akkuma amma jennu magaalli Adaamaa babal'atteerti keessumaa haala ammaatiin aanaa 19 kutaa magaalaa 6 qabna. Hundarrattu aanaa irratti manni murtii aadaa
19 hojii eegaleera. Akkasumas immoo ol dabarfannaa jennee kutaa magaala jaan irrattu ol dabarfannaan hin jira. Yoo achitti murtii sanitti quufuu baate kara ol dabarfannaa dhufaa jechaadha. Kana yoon jedhu sabni biraatillee keessatti hinta saba Oromoo qofaa miti mana murtii aadaa kanatti kan tajaajilamaa jiru. Fakkeenyaaf waanuma gabaabaan sii kaasaa ilmi Oromoo tokko saba Tigree fuudhee osoo waliin jiraataa jiranuu akka carraa Waaqayyo ilmoon kennineefi manni garuu kan ishii ture mana san keessaa baasuuf gaafa yaalu nutti dhuftee manni dhuunfaa ishii waan ta'eef kallattumaan ishiif murteessine jechaadha. Inni Oromoo sila ta'eef Oromoof wanti murtaa'u hin jiru. Manni murtii aadaa kun hundaafuu miidhamaadhaaf dhaabbate waan ta'eef uumama namummaa sanarratti uumama namummaa saniif dhaabbate waan ta'eef hedduu kaayoon kana jedhu fakkeenyuma keessaa kaase malee kanaaf diimaan jedhu gurraachaan jedhu gabaabaa furdaan jedhu ati gosa akkanaa saba akkanaatiin jedhu nama miidhamaaf dhaabbate waan ta'eef kanaaf sabni biraatillee itti tajaajilamu. Mee jaarsummaa keessaa yoo bahuuf jirru gaafa jaarsummaa taa'u namoonni jaarsummaa ta'an yookaan jaarsoliin jaarsummaa ta'anii osoo gara jaarsummaa hin galin waan eebbifatan qabu. Maal jedhu dhugaa nutti mul'isii dhugaa nu dubbachiisii jedhanii waaqa isaanii kadhatu. Kuni maaliif akeeka yookaan maal agarsiisa laata? Isa qofaa miti gaafa jaarsummaaf ta'u qaama lamaanuu yaananiiti dubbii tana isin ilaalla. Nutti kennattu jedhanii eeyyeen isinitti kennanne waan sii mure fudhatta waan sitti mure fudhatta abbaa miidha jedhan saniin jechaadha. Eeyyeen jedha isin nutti kennattani nu waaqatti kennanne immoo jedhaniiti. Waaqni akka isaan qarqaaru waan dubbatan san osoo hin loogin osoo cubbuu tokko irratti hin buusin akka seeran araarsan dura waaqa kadhatan. Sanirraan booda wanta amma naan jette kana raawwatamaa jechaadha. Kadhata waaqa kana raawwatan aboo. Kadhata raawwatanii waaqni akka jara kana sirriin deemu. Araaramaan abbaa lamaanii yoo jedhamu jaarsi sababaaf ta'aa jedhan. Araaramaan abbaa lamaanii jechuun namni lamaan sun yoo didee harree malkaa didde kan jedhan ilkaan ciniinnattu beekta. Yoo akkas ta'an hin araaraman garuu dhimma isaanii osoo hin dhokfatin himatanii dhimma san irratti immoo jaarsoliin ta'an sun otoo loogin egaa kanaaf waaqatti kennatanii jechaan otoo loogin jara san kabajaan araarsanii tokko taasisanii akka waliin nyaatanii dhugan kan yoo dhufan karaa wal lagatan yoo malkaa tokko hin ceene sun gaafa araaramanii deebi'an malkaa tokko ce'anii waliin nyaatanii dhuganii jechaadha. Tole mee namni tokko akka masin kaastanii dursaa kakuu galuu qaba gaa araaramuuf dursaa waaqatti kennatee jaarsatti kennatee lachanuu gama lameenuu kan dhufanii araara keessa sen akka carraa ta'e dubbii sana keessatti namni tokko araara yoo didee jaarsummaa sana bira darbe maaltu isa mudata? Waan akkasiitillee nu qunname hin beeknu garuu yoo qunname akkuma isin jedhu bokkuutu jira alangeetu jira safuuwwan adda addaa siinqeetu jira irra tarkaanfatee yoo deeme nama saniif hin tolu akkuma jedhe yookaan saawwan isaati irratti yoo dhala baduu danda'anii yeroo tokko tokko immoo yoo laallu namumtillee uumama sirrii kan hin taane dhalatu jira kanaaf guyyaa san beektota bira dhaqee hayyoota bira dhaqee fala falachuu qaba jechuudha. Fala falataa jechaadha. Ayyee galatooma ulfaadhaadha egaa waa'ee jaarsummaa ammana yoo jenne ni gaa inni biraa amma tokko hariiroo haa qabaataniiyyuu walitti haa dhiyaatanii galmi isaanii haraara haa ta'aniiyyuu malee gumaan ni jira. Gumaanoo maalidha? Gumaan namoonni lama walitti bu'anii gaafa san keessaa lubbuun dabru dur holiitu qalama. Horii sun qalameet foon san akkasitti tokko tokkoon illee ta'u gosti sun ba'ee nyaataa jedhama dur. Amma garuu maal ta'ee naannee gumaa gaafa jedhamu haruma qarshiitti naannee fakkeenyaaf magaalaa kana keessatti konkolaataan namoota hedduu dha'ee ajjeesaa yookaan qaama hir'isaa gumaa jedhamee amma qarshiidha kan itti kaffalamaa jiru yeroo ammaa. Kanaaf gumaanuu bifa maal laalama. Gumaa gurraatti gumaa diimaa jedha. Gumaa gurraatti jechaan ta'e jedhee karaatti eeggatee nama san yookaan lubbuurraan yookaan qaama miidhuurraan kan ga'e jechaadha. Gumaa diimaa jechuun immoo jiruuf jireenya keessatti osuma waliin jiraachaa jiranuu tasa kan ta'edha.
kanaaf gumaanu bakka lamatti qoodama. Garaagarummaa qaba. Akkaataan murteessaatis akkasuma garaagarummaa qaba moo wal? Garaagarummaa qaba. Ayyee tole gumaa egaa hiikasaa ammana yoo jenne gumaan hundiyyuu egaa wal fakkaataa akka hin taanedha kan naaf kaaftaniitidha. Kanaan wal qabatee gumaa kana akka sirna gadaa keessatti akkaataa itti xumuramuu qaba naaf kaaftaniirtu alangeen bahee bokkuun bahee akkasitti ati siiqqee baatee akka xumuramuudha. Dhaloota boodaa dhufu barsiisuu keessatti hoo maaltu hojjetamaa jira akka jaarmiyaalee sirna gadaa keessatti? Sila magaalaa Adaamaa kanatti osoo dhaabbanni tokko argamee amma fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti sirni gadaa barumsi jalqabameera. Haa ta'u malee sun ga'amuutiin jedhaan. Hayyoota hedduu qabna magaalaa kana keessa. Abbootii gadaa hedduu qabna, haadholii siinqee qabna. Haalli mijaa'ee yuunivarsiitii keessa illee ijoollee hedduu qabna. Namoota sirna gadaa sirriitti qorataa jiran hedduu qabna waan ta'eef haalli mijaa'ee osoo qeerroof qarreen keenya haala gaariidhaan sirna gadaa kana addatti naa baratanii baay'ee natti tola. Yoo waaqni jedhe yaalatis jirra waan ta'eef sochii goonee jirra. Garuu immoo miidiyaan qofti gahaa miti. Dhaloonni waan kana deeggaree kunuunfatee akka galmaan ga'u miidiyaan qofti gahaa miti hin jedhaan. Mee egaa akka miidiyaan qofti gahan hin taane kaaftaniitii jirtu fakkeenyaaf bifa barreeffamaatiin illee taa'ee dhaloonni dhufee irraa baratee waa hubachuu danda'uutu qaba. Gama biraatiin immoo manneen barnootaa keessatti sirni gadaa eegaleetii jira. Kanaan caalatti hojjetamuudhaaf waamichi isin mootummaas haa ta'u qaama miti mootummaatiifis gootan abbootii gadaatiif gootan beektotaaf hayyotaaf gootan maalidha? Egaa socho'uun alatti kanaan dura wanti goone hin jiru garuu hayyoota garaagaraa waliin haasofnee irra keessumaa warri amma haalan sirriitti sirna gadaa harkaa qaban qoratanii kan uummata isaaniitiif kitaaban gadi baasaa jirantu jira. Dhaloonni keenya kitaaba san bituudhaan dubbisuudhaan yeroo baay'ee maabaraawi miidiyaa yookaan immoo miidiyaa hawaasaa jenna namni yoo galee haadha warraa isaatiin waa'ee jiruuf jireenya isaa haasa'u isumarratti yeroo isaa dabarsaa kitaaba dubbisuun hafee kanaaf osoo kitaabni garaagaraa qophaa'ee jira hayyoota garaagaraatiin osoo wanni akkasii baratamee hin jedha. Ayyee meegaa gara gumaatti yoo deebine gumaan hundee akka wal fakkaataa hin taane kaafneetii jira. Akka carraa namni tokko gaafa nama miidhee yookaan lubbuu baasee akkamiin gumaa kana ofirraa baasee xumura? Gumaan akkuma jenne amma haala lamaan laalama jenne gumaa kana ta'e jedhee qarshiin qaba jedhee kiisa isaatiin baasu. Gumaa gosa baasaa jedhama yeroo garaagaraa. Akkuma fakkeenyaaf amma gara seeraa yoo deeme to'annoo jala oolu akka sirna gadaatti dirii yookaan sansalata kan jedhamu harkatti dirameeti gabaa 7 gabaa 9 jedhama nama tuna harkatti bade jedhee gabaan sun yoo nama san laaltu kuni adabbii guddaadha jechaadha. Ijji nama san hundaayyuu hin laalti. Achitti qarshii walitti qabamaaf kan gosarra dabree jechaadha. Kanaaf waan hafe immoo gosti hirmaateeti kaffala waan ta'eef akkaataa gumaan itti kaffalan haala kanaan. Mee birrii qabaatee namni tokko akka gumaan baafne naaf kaaftaniirtu gosa isaa sana yookaan dhaloota isaa sana warra wal fakkaatantu gumaa kana walitti baddee baasanaan jettaniirtu maali yoo birrii isaa baase sana maal rakkoo qaba? Waan gaarii na gaafattani gaafa qarshuma isaa anuu qarshiin qaba gosarra deemeen kadhadhu dhiisaa yookaan gabaarra deemeen kadhadhu dhiisaa jedhee gaafa deebisu gaafa kaffalu ittuma deebi'a wanti sun. Irraan dhaabbatu jechuudha. Irraan dhaabbatu. Maaliif qarshii waan qabuuf humna isaa agarsiisuu hedee kana waan ta'eef dirqama gosa santu kaffalaa walitti qabee waan ta'eef deebisee immoo akka adabaatti kan laalamu gabaa keessa naanna'uun isaa sun akka adabaatti ija hedduutu laala gaafa ijji baay'een si laaltu kunoo adabbii guddaadha jechuudha. Mee amma gaafa guyyaa gumaa egaa waan adabbii kaaftanii amma gaafa guyyaa gumaa sanaatti guyyaan sagadaallee jira yoom baay'ee sirriitti hubachuu baadhee kan sagadamu sunoo guyyaa eenyudhaaf sagadama guyyaa meeqaaf immoo sagadama laata? Gaafa lubbuun baddu kallattuma araaraan koottaa araaraman duratti hin sagadama. Yookaan malkaa irratti ta'uu danda'a yookaan tulluu irratti ta'uu danda'a waanuma naannoo sanitti dhiyoo ta'e warri gumaa san balleessa gosti gamana dhaabbata abbootiin gadaa fayyuun jaartiin cifreen dubartiin duudan buqqee qabatanii jidduu dhaabbatanii
warri immoo namni jalaa baddalame yookaan du'ee sun kallattumaan isaan osoo hin taane namoota fakkaataa isaanii ollaas ta'u gosa isaanii gosa irraa xiqqoo fagaate firummaan dhufaniiti maali lallabbiin kun maal ilaallateetii jedhan namni kana tasanuu harkatti badee yaa tulluu nu araarame yaa malkaa nu araarame ja'aniiti lallabanne ja'anii sagadatan sagadatu jechaadha guyyaa 3 ta'uu danda'a yoo akkam cime immoo guyyaa 7 sin ta'a jarri sun dhagaaniituma deeman kanaaf dhiisaa guyyaa 3 erga walitti aansanii ba'anii kana booda hin araaramnaa jechuu danda'anii dhiisaa sirrumatti yaa lallabatanii yaa sagadatan gaafa jedhan immoo haga guyyaa 7 illee deemuu danda'a jechaadha. Mee gumaa keessattuu seera akkamiitu tuma malaata osoo gora gumaa raawwataniin dura seera maalitu taa'ee jira gumaa keessa? Amma gara gumaa yoo dhufnu fakkeenyaaf lafeen iji gaafa baddu lubbuun qubni waa hedduu waan hundaaf gadaan muree jira jechaadha. Wanti biraa hafu bosonumtu ciramuu hin qabu. Bosonaaf illee tuma sirni gadaa. Kanaaf akkaataa kana amma yoo biqiltuun maafuyyuu seerri tumamee jira. Seerri tumamee jira. Bineensa bosonaaf illee tumamee jira. Fakkeenyaaf adamuu gaafa ba'an bineensa gaafti isaa adda ta'e yookaan qaama isaatirraa yookaan immoo fakkeenyaaf gogaa isaatirraa fakkii adda addaa qabu. Yoo jiraate ayyaana qabaa jedhama. Akkuma argatetti adamsuun danda'amu kan dhala fixatee jedhama. Sirni adamuu waan akkasii waan qabuuf kan ammoo kan tume sirna gadaati. Sirni gadaa kana waan bareechee tumeef akkasitti kanaan ilaalama. Ayyee ulfaadhaadha. Mee gaafii xumuraatimi gumaa kanaan jaarmiyaa araaraa jechuu ni dandeenya? Sirritti gaafa gumaan muramu waaqni jarri illee yaa ulfaatanii gumaa nyaatanii kana booda bakka sirna araarattu hafee jedhame waan ta'aaf hookan immoo gumaa didan gaafa jedhamu bakka araarri didan jechuu isaaniiti. Garuu immoo haala lamaan laalama lakki waaqatu natti fide amma keessumaa konkolaataa ilma koo ajjeesuuf hin baane inumaarraa qabee ilma kiyya baraaruuf waan hedduu xaaree waan ta'eef kanaaf ilma kiyya ajjeesuu itti yaadee waan hin baaneef ilmi kiyya du'e ilmi sunu ilma kiyya jedhee yeroo ofitti qabee moggaafatee ilma isaa godhatutu jira. Fakkeenyaaf asuma Arsii keessa naannoo Kofalee kan jedhamu ilma isaa ajjeesee abbaanumti ilma isaa ajjeese konkolaachisaan ilma isaa ajjeese deebi'ee abbaa godhatee amma dhaqee gaafataa jechaadha. Ammallee lubbuun jiru jaarsi suni Oromoon nama akkasiiti. Dhiigan baasaa kan jedhu kun amma hin jiru nu bira. Fakkeenyaaf mee egaa duubatti isin deebisaan of kalchaadha. Namni akka carraa ta'e Harargee haa dhufuuti Oromiyaanis alaa ta'uuti naannoo kanatti yoo akka carraa balaan konkolaataa tokko isa mudatee lubbuun tokko harkatti bahee ta'e seerri gumaa ittiin bahu kuni kan naannoo kanaatiin raawwatamu kan naannoo inni keessa jiruutiin raawwata. Sabaaf sablammiidha as keessa jiraata. Haa jiraatu baatu malee asuma immoo dhimmaaf dhufee gaafa balaan konkolaataa yookaan immoo balaan biraatiin tasa irra ga'ee qaama miidhamu gaafa lubbuun dabru iddoo sanitti araddaan sun araddaa tuulamaati kun amma araddaa tuulamaatiin sirni gumaatis sirni araaratis kan gaggeeffamu akkuma si komandoo kootti dhufee qabu tuulamni immoo jedhanii maal na jedhaa jettire kan jedhamu qaba. Jedhanii maal na jedhaa jettire jedha kan hayyuun achi walitti deddeebisu. Si komandoo immoo kootti dhufee jedha. Naannee sirnichi tokkuma loqodatu adda ta'e malee walumaa galatti wanti si ibsu akka tuulamaatti gumaan kan gaggeeffamu dirree kana irratti wanti sun raawwatame waan ta'eef tuulamni asii deeme gaafa Arsii keessatti wanti akkasii uumamu akkuma aadaa sirna odaa roobatiin yookaan immoo siikkomandootiin gumaan isaa raawwata araarris raawwatamaa jechaadha. Ayyee galatooma ulfaadhaadha yaada bal'aa asitti nuuf kennitanii fi maqaa daawwattoota OGMCtiin ulfaadhaan jedha abbaa gadaa Tuulamaa abbaa gadaa Arattaa yaa'ii boruu maqaa daawwattoota OGMCtiin irra deebi'ee ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyee miidiyaan kunillee nu haa guddatu nu haa dagaagu sirna gadaatiin maqaa isaa muddatee ammallee nu dagaagaa nu mul'adhaa addunyaa irratti nu beekamaa jabaadhaa sirna gadaa cimsaa jirtu nu guddadhaa.
Ulfaadha galatoma. Hayyee daawwattoota Oromiyaa Global Media Corporation egaa qophiin gulantaa aadaa keenya har'aa bokkuu akkasuma immoo guma jaarsummaa irratti xiyyeeffatee kan isin biraan gahaa turre kana fakkaata qophii birootiin deebinee hanga wal arginutti nagaatti nuuf tura. Kun qophiin gulantaa aadaa. Gadaa biraa hafe malee gadaatu miti kan nu biraa hafe.